Afoshaan waliigalaa hundi isaaniitu asitti uffata gosa tokko uffachuudhaan afooshatti jechuudha uffachuudhaan haala bareedaa sagantaa addaa ta'een guyyaa irraa kanaa dura na filadhaa haala bareedaadhaan raawwatamee sagantaa xumurarra geenyee jirra. Waan akkaan nama gammachiisu tokkummaa agarsiisaa jaalala agarsiisaa namni afooshaa qabu nama hawaasa tokko qabatee nama biyya tokko qabatee waan ta'eef guyyaan irraa kun guyyaa addaa ture. Sagantaa kanatti warreen hirmaattanii warreen akkana qooda kana fudhatan guddaa galatoomaa. Sagantaa dubartoota sagantaa waliigalaa guddaa irraati. Guyyaan irraa guyyaa ajaa'ibaatiin goolabamee xumuramee jira waan ta'eef waan ajaa'ibaati. Kanaafuu filannoon keenya nadoo qamadii haa ta'u isin jenna.